Xumura qabiyyee kana irratti adeemsa ida'uu deesimaalii addaan ni baafattu. Adeemsa ida'uu deesimaalii ni ibsita. Deesimaalii kenname ni ida'ata. Akkuma jalqaba irratti kaasuu yaalle guyyaa irraa kan waliin ilaallu waa'ee deesimaaliiti. Akkuma jenne deesimaalii jalqaba irratti akkamitti ida'ana isa jedhu irraa yookaan deesimaalii akkamitti ida'ana yookiin ida'uu dandeenyudha. Deesimaalii kenname kamiyyuu yoo walitti ida'anuu lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran irraan gadi barreeffachuun mana isaaniittiin walitti ida'ana. Kunis deesimaalota nuuf kenname sanaa yeroo ida'anuu wal jalatti barreeffachuun tuqaa walitti qajeelchinee sana booddee lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran kallattimaan walitti ida'anaa jechuudha. Fakkeenyaaf keessatti kenname sadiitu jira. Isaan kana tokkoon tokkoo isaatiin walitti ida'uudhaan ilaaluu ni dandeenya. Inni jalqabaa 0.23 ida'uu 0.54 isa jedhu yoo ta'u, isa kana immoo yeroo ida'anuu irraan gadeedhaan 0.23 ida'uu 0.54 erga goone booddee 3 ida'uu 4 7 2 ida'uu 5 7 tuqaa 0 irratti 0 0. Lammaffaa 0.3 ida'uu 0.86 isa kanas yeroo ida'anuu 0.3 baay'ina dijiitii wal qixxeeffachuuf 0 itti daballaa. Sana booddee irraan gadee 0.86 sana booddee erga wal qixxeeffannee 0 irratti 6 6 3 irratti 8 11 1 barreessinee tokko irratti 0 tokko irratti mallee 0 tokko ta'a. Sadaffaa 2.53 irratti 0.7 yeroo ida'anuu 2.53 irraan gadee yoo ta'an 0.7 0 baay'ina dijiitii wal qixxeeffachuuf itti daana 3 irratti 0 3 5 irratti 7 12 2 barreessinee tokko 2 3 irratti 0 3 ta'a jechuudha. Gaafilee shaakalaa kanaa viidiyoo kana osoo hin ilaalin dura gaafilee kanneen ofii keetii shaakaliin ajajni deesimaalii kenname walitti ida'uun guutisa jedhu ta'a. Jalqaba irratti A 0.6 ida'uu 0.2 isa kanas yeroo ida'anu 0.6 ida'uu 0.2 wal jalatti barreessina jechuudha. 6 irratti 2 8 tuqaa goonaa 0 irratti 0 0 ta'a jechuudha. B 0.8 ida'uu 0.54 yeroo walitti ida'anu 0.89 ida'uu jalatti barreessine 0.54 walitti yoo gadi ida'anu 9 4 13 barreessine tokko qabna tokko 8 9 irratti 5 14 4 barreessine tokko qabna tuqaa goonaa tokkoo fi 0 tokko ta'a. 0.27 ida'uu 0.4 isa kana yeroo walitti ida'anu 0.27 irratti yoo ida'anu 0.4 gatii bakkaa guuttachuuf yookiin baay'ina dijiitii 0 daballaa 7 irratti 0 7 2 irratti 4 6 tuqaa goonaa 0 irratti 0 0. 0.59 ida'uu 0.49 isa kana yeroo walitti ida'anu 0.59 ida'uu jalatti barreessina 0.49 yoo walitti gadi ida'an 9 irratti 9 18 8 barreessinee tokko qabna tokko 5 6 irratti 4 10 0 barreessine tokko qabna tuqaa tokko irratti 0 tokko irratti 0 tokko. 2.6 ta'uu 0
09 yeroo walitti daanu 2.6 baay'ina dijiitii guuttachuuf 0 itti daballa. Ida'uu irraan gada idaana 0.09 sana booddee walitti idaanu 0.9 6 fi 0 6 tuqaa 2 fi 0 2 ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya qabiyyeen guyyaa irraa waliin ilaalle deesimaalii ida'uu isa jedhudha. Deesimaalii ida'uu kanas lakkoofsota deesimaaliin nuuf kennaman yeroo walitti daanu lakkoofsota kenname mana isaaniitiin irraan gadee barreeffachuudhaan kallattiin lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran walitti ida'uun ida'ama argamne deesimaalii nuuf kenname fuulduratti barreessinaa jechuudha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jedhaa.